Any jechuun maal jechuudha? Okay, egaa hordoftoota keenya jechi salphoo taatee fi isheen lammaffaa kutaa keenya 15ffaa kana keessatti beekuu qabdan jecha any jettudha. Jecha kana yeroo baay'ee itti fayyadamnaa. Faayidaa gurguddoo lama qabdi kan isin sadarkaa kanarratti beekuu qabdanii jecha any jedhuuf jechuudha. Egaa jechi any jettu karaa tokkoffaa humaa tokkollee jechuudhaaf. Any kan jettu kana kan fayyadamnu ingiliffaa keessatti humaa tokkollee waan tokkollee akka jechuuti. Humaa tokkollee yeroo jennu waan tokkollee akka jechuuti. Mee fakkeenya fudhannee haa ilaallu. I do not have any money. Fakkeenyaaf I jechuun ana akka jechuuti. Do jechuun wanta tokko yeroo hojjechuu dandeenyudha. Garuu ammas keessatti maal jechuudha? I do not ani hin qabu yookaan I do not jechuun ani akkas miti akka jechuuti. Yeroo jecha have jettuutti dabaltan immoo have jechuun qabaachuudha. Wanta tokko yeroo qabnu have jenna. Any jennee money yoo jenne fakkeenyaaf I do not have any money. Ani qarshii tokkollee yookaan humaa tokkollee hin qabu. Qarshii tokkollee hin qabu akka jechuuti. Kiisii keessan keessaa qarshii tokkollee yoo qabaachuu yoo hin qabdan ta'e maal jettu? I do not have any money. I jechuun ana akka jechuuti. Not jecha jettu kana do not yeroo jennu walumaa galatti yaada masaanuudha. Ishee kana yeroo jennu do not yeroo jennu yaada masaanuu tokko ibsuufidha. Fakkeenyaaf I have yoo jettan do not kan jedhu kana dhiistanii I have yoo jettan nan qabaadha. Do not kan jettu kana immoo yeroo itti dabaltan hin qabuudha. Hin qabu jettanii immoo any yoo jettan humaa tokkollee. I don't have money yoo jettan fakkeenyaaf any kana dhiistanii I don't have money yoo jettan ani qarshii hin qabu akka jechuuti. Any kana dhiistan jechuudha. I don't have money ani qarshii hin qabu. Garuu jecha any jettu kana yoo itti dabaltan humaa tokkollee kan jedhutti hiikama jechuudha. I don't have any money ani qarshii tokkollee hin qabu. Waa tokkollee hin qabdan jechuudha. Any kana yeroo fayyadamtan humaa tokkollee jechuudhaaf. Fakkeenya isa lammaffaa I don't have any friend. Egaa ishee kana kan fayyadamnu walumaa galatti hagaasitti wanta tokko hin qabu jechuudhaafi I don't have jettanii wanta hin qabne dubbachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf I don't have a friend jechuu ni dandeessu. Hiriyaa hin qabuudha. Yeroo any fayyadamtan garuu humaa tokkollee gara jedhutti hiikama. I don't have any friend yoo jettan hiriyaa tokkollee hin qabu akka jechuutti hiikama. Egaa kana booda jecha any jettu humaa tokkollee jechuudhaaf itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyi sadaffaa I don't have any idea. Idea jechuun yaada. Yaada tokkollee hin qabu yeroo jechuu barbaadan maal jettu? I don't have any idea. Egaa ishee any jettu kana dhiistanii I don't have idea yoo jettan maal jechuu keessanii yaada hin qabuudha. Yaada hin qabu. Garuu yaada tokkollee hin qabu yoo jechuu barbaadan any kan jettu kanatti dabaltanii I don't have any idea. Yaada tokkollee hin qabu. Fakkeenyaaf hiriyyaan keessan yaada qabdaa waan kanarratti yaada qabdaa jedhee yeroo isin gaafatu I don't have idea yoo jettan yaada hin qabuudha. I don't have any idea yeroo jettan immoo yaada tokkollee hin qabu akka jechuuti. Egaa kana booda ishee kana humaa tokkollee jettanii itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Any kan jettu kun jechi any jettu kun hiikaa lammaffaallee ni qabdi kan isin sadarkaa kanarratti beekuu qabdanii. Isheenis maalidhaa? Kamuu jechuudhaaf. Kamuu jechuudhaaf waan kamuu akka jechuuti. Fakkeenyaaf I will jennee wanta tokko as buusnee anything for you yoo jenne fakkeenyaaf I will do anything for you. Waan kamuu siifan godha yeroo jechuuf barbaannu nama tokkoof anything. Any jechuun waan kamuudha. Thing isheen kun thing yeroo jennu immoo wanta
ting jechuun wanta akka jechuuti. Anything yeroo jennu immoo waan kamuu akka jechuuti. Waan kamuu. Ting jechuun waan wanta akka jechuuti. Any kan jettu garuu as keessatti kamuu kan jedhutti hiikamti. Ani waan kamuu siifan godha. Wanta kamuu akka jechuuti. Fakkeenyaaf nama tokko jaallattanii nama sanaaf waan kamuu siif gochuu nan danda'a yoo jechuu barbaadan I will do anything for you jettu. Egaa I jechuun ana akka jechuuti yookaan an akka jechuuti. Will jechuun immoo akkuma kana dura ilaalle jecha taatee gara fuula duraatti ta'uuf deemu tokko ittiin ibsuu dandeenyudha. I will do anything for you. I will do anything for you yeroo jennu waan kamuu siifan godha. Sana jechuun wanti nuti gochuuf deemnu sun gara fuula duraattidha waan ta'eef jecha will jedhu kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. For you jechuun immoo siif. You jechuun si. As keessatti si akka jechuutti hiikamti. For you yeroo jennu immoo siif akka jechuudha. Any jechuun kamuu akka jechuuti. Anything yeroo jennu immoo waan kamuu akka jechuudha. Fakkeenyaaf nama tokkoof yookaan hiriyaa keessaniin I will buy anything for you yoo jettan. Buy jechuun immoo bituu. Wanta tokko bituu akka jechuuti. Jechi buy jedhu. I will buy anything for you yoo jettan ani waan kamiyyuu si bituu nan danda'a yookaan siifan bita. Siifan bita akka jechuuti. I will buy anything for you. Ani waan kamuu siifan bita akka jechuudha. Ijoolleen xixiqqoo kana naa biti sana naa biti yoo jettee isin gaafatte ani waan kamuu siifan bita yoo jechuu barbaadan I will buy anything for you jettanii dubbachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa any kan jedhamtu kun jechoota garaagaraa waliin walitti maxxantee ibsamuu ni dandeessi. Fakkeenyaaf anything jechuu ni dandeessu. Anyone jechuu ni dandeessu. Anybody jechuu ni dandeessu. Anyway jechuu ni dandeessu. Egaa warreen kana yeroo baay'ee itti fayyadamna. Anything yeroo jennu egaa any kan jettu kun gara kamitti hiikamti as keessatti? Kamuu kan jedhutti hiikamti. Kamuu kan jedhutti hiikamti. Fakkeenyaaf anything yeroo jettan waan kamuu. Ting jechuun wanta akka jechuuti kan lubbuu hin qabne wanta ting. Anyone yeroo jettan warreen kana lamaan namaaf fayyadamna. Namaaf. Anyone yoo jettan nama kamuu akka jechuu keessaniiti. Anyone nama kamuu. Anybody jechuunis nama kamuu akka jechuuti. Garuu anyone kan jedhu kana formal yeroo wantoota formal ta'an yookaan wantoota barataman keessumaa barreeffama irratti anyone kan jedhu kana fayyadamna. Anybody kan jedhu yeroo baay'ee haasaa irratti fayyadamna. Anyone waan jechuun tokkodha. Anyone yeroo jennu immoo nama kamuu akka jechuudha. Anybody body jechuun qaama akka jechuuti. Qaama namaa body jedhama. Anybody yeroo jettan garuu walumaa galatti nama kamuu akka jechuuti. Anyway jenna. Fakkeenyaaf anyways jennee fayyadamna. Anyway jechuun karaa kamuu akka jechuuti. Any kan jettu kun ammas keessatti kamuu kan jedhutti hiikamte jechuudha. Way jechuun immoo karaa akka jechuutti ni hiikama. Egaa kana booda jecha any jettu kana kamuu jechuu ni dandeessu. Anything wanta kamuu. Anyone nama kamuu. Anybody nama kamuu. Anyway karaa kamuu jettanii akkasitti jecha any jettu kana isa tokkoffaa humaa jechuudhaaf itti fayyadamuu ni dandeessu. Lammaffaa irratti immoo kamuu jettanii himoota garaagaraa uumtanii itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Mee jecha salphoo taatee fi isin beekuu qabdu.